Ashama harka funee akkam turtan nagaa keessanii annagaa koodha galata waaqa nageenya nabkee ture isin birallee ajiraatu akkam turtan akkam saa kana geessan nagaa qabdu anjira rabbittaa tolu namoonni chaanal kana faaraa taatan subscribe like gochuun na jajjabeessaa isinin jedha namoonni maatii koo turtan immoo isinillee baga nagaan na eeddan isinillee like gochuu akkasuma yaada keessan koomentii jalatti naaf ibsaan isinin jedha yaada akkas jedhu qabadee dhufeera ilma namaa ta'ee erga guyyaa dhalatee obbeekirraa jalqabee jireenya isaa keessatti namni bu'aa bahii hedduu hin dabarsine hin jiru. Bu'aa bahii hedduu dabarsine sana keessatti immoo gaarummaadhaan illee ta'ee waan badaa tokkoon illee ta'ee yeroo baay'ee kan dagachuu hin dandeenye kan sammuu keenya keessa deddeebi'u hin jira eenyuma birayyuu. Isaan kana lamaan keessaa tokko jechuudha. Kanaaf isa kalee dabarsine sana yoo waan badaadhaan ta'e deddeebisnee sammuu keenya keessatti yaadna. Sammuu keenya ittiin cinqina yoo ta'e tarii miidhamuu keenya noo isa kalee dabarsine dagachuu qabna siniin jechuu osoo hin taane akka seenatti taa'uu qaba boruu keetiif tarkaanfii sii ta'a ejjennoo sii ta'a garuu ittiin sammuu keenya cinquu hin qabnu sababii isaas guyyaa kaleessa dabarsine sana jiraachaa hin jiru guyyaa nuti har'a jiraannu guyyaa haaraa bara haaraa sa'aatii haaraa of harkaa qabna isa kana keessatti immoo namni tarii guyyaa kaleessaati guyyaa ati rakkatte diina ta'ee sirraa fiige sun guyyaa har'a sii bari'ee aduun si ba'e kanatti fira fakkaatee sii dhufa isa kana lamaan keessaa immoo situ adda baafata maaliif har'allee sii dhufuunsaa fira fakkaatee sitti dhufuunsaa sii toluuf miti miidhaa keef malee si jaalatee sitti hin fakkaate kanaaf tarii gizee tokko namumti eenyummaa keenya hin beeknellee kan gaarummaadhaaf sitti deemullee hin jira kan immoo faayidaa barbaadaaf sitti dhufullee hin jira isaan sana lamaan illee haala salphaa ta'een adda baafachuu qabna akkamitti yoo naan jettan inni karaa dheeraa sin waliin tarkaanfachuu barbaade jalqaba akka sin bareen eenyummaa keessi gaafata eessatti akka dhalatte intala eenyu akka taate si gaafata inni faayidaaf dhufe sun garuu osoo eenyummaa keessa hin gaafanne eessa akka jiraattu fi maal akka hojjettu qofa waan inni si gaafatu kana nuti adda baafannee baruu qabna isuman waliin tarkaanfachuu dhufe jennee yaadnu sanallee osoo buusnee baasnee hin madaalin jalqaba laphee keenya dagachuu hin qabnu maaliif seenaa kalee sana tarii sammuu keenya keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef kanaaf isa sana akkamitti madaalla yoo jettan sa'aatii dheeraan ma gaafata yaadallee akkasuma yaada bal'aa nama gaafata maaliif yaada baay'ee deddeebisitee dabarsitee yaadu qabda wanta isarraan eeggamnellee sa'aatii tokko jedhiiniti madaali maaliif sa'aatii sana badiisaa ofii keetii wanta balleessitee osoo waan inni hin qabne sana gaafaati jettuun akkuma waan badiisaatti fudhateet dhiifama siin jedha yeroo baay'ee deddeebi'ee badiisaa miti garuu maaliif si waliin tarkaanfachuu waan barbaaduuf si dhabuu waan hin barbaanneef kanaaf guyyaa tokko guyyaa lama bichaa madaale jennees duukaa deebi'uu hin qabnu tarii gaafa isaa wal bartu halaala jiraachuu dandeessa amma gaafa miilan bakka inni jiru sana geessutti madaali ammallee deddeebisiiti maaliif osoo dura laphee kee hin dagatiin jechuudha garuu erga gaafa madaaltee xumurtee booda lakki namni kun eeyyee waa badii tokko irratti dhabdeetinii waliin madaaltee waliin tarkaanfachuuf gaafa kaatu sana atillee tarii jireenya kee keessatti waan gaariillee waan badaallee xiqqoollee haa ta'u guddaallee haa ta'u waan dabarsite sana seenaa kee isa kalee sana baasiitiitti dubbadhu maaliif yoo si jaalate si waliin tarkaanfata garuu yoo seenaa kee sana jibbe immoo si duukaa deebuu danda'a kanaaf tarii yoona waan kana jedhee na duukaa deebuu danda'a laata jenneetiin seenaa isa kalee dabarsine sana gonkumaa dhossuun nurraan eegama maaliif yoo si jaalatee seenaa kee isa kalee waliin yoo si jibbe immoo inniyyuu karaa dhufe deebi'a waan ta'eef garuu osoo kana jalqaba baasneetii keessa garaa keenyaatti hin dubbatiin madaaluu qabna deddeebisnee madaaluu qabna karaa baay'eedhaan fakkeenya nama biraallee taanee sa'aatiin itti madaaluu hin jira maaliif isa kalee sana sammuu keessa waan qabnuuf tarii inni guyyaa kalee sana har'a nutti deebi'a jennee waan yaadnuuf kanaaf akkasitti madaallee yookaan waliin tarkaanfachuu hin dandeenya maaliif
baay'isnee yeroo baay'ee deddeebisnee madaaluu qabna. Haaluma salphaa ta'e laphee keenya dagachuun nurraan eegama. Inni dhuguma eenyummaa kee jaalatee si waliin tarkaanfate sun yeroo baay'ee sa'aatiin inni itti osoo hin balleessinillee dhiifama si gaafata. Jechuma waan gaarii tokko haasa'ee ka'ellee badaatti fudhatamuu danda'a laata jedhee sa'aatiin inni itti of shakku hin jira. Maaliif nama sana dhabuu waan hin barbaanneef, waliin tarkaanfachuu waan barbaaduuf. Kanaaf nutillee nama akkasii sana jabeeffannee qabuu qabna. Maaliif namni eenyummaa nama jaalatee namni kan madaalamu qabeenya yookaan bifa miti. Eenyummaa nama sana jaaladhu, qabaatallee haa ta'u dhabaallee haa ta'u, inni eenyummaa keensi jaalate waan ta'eef dura qabaattee dhiistee kee miti kan inni si baree. Nutillee akkuma sana inni hiyyeessaa jenneetiin iyyuu daddarbuu osoo hin taane eenyummaa isaatiin qabachuu qabna. Maaliif qabeenyi sana booda dhufa. Garuu namni amanamaan, namni karaa dhugaa, namni Waaqayyo sodaatu darbeeti malee sa'aatii kana ani hin beeku akka kootti, akka nama hundaatti osoo hin taane akka koottiin dubbachaa jira. Kanaaf kan akka kanatti madaallanneetiin ergee itti seennee eenyummaa keenya garuu lafa kamittuu iyyuu dhoskuun nurraan eegamu. Nama waliin tarkaanfachuu barbaanne sana jechuudha. Maaliif jireenya baddaa kanarraa jireenya gabaabduudha, jireenya addunyaa kanarraa jechuudha. Isa yeroo gabaabduu tana keessatti waan hin taane dabarsinee darbuurra yeroo gabaabduu tana keessatti waan gaarii tokko dabarsinee yoo dabarre Waaqa biratti illee gaarummaa arganna waan ta'eef. Kanaaf namni kun na miidhe jennee itti yaaduu osoo hin taane nama nu miidhe sana gaarummaadhaan deebisuuf qabna. Maaliif namni suni gaafa si miidhullee sammuu isaa sirrii ta'ee miti kan si miidhu beekta. Namni gaarummaa namaa yaadu nama hin miidhu waan ta'eef. Kanaaf nuti immoo iyyuu deebineetiyya hammeenyaan deebisuuf hin qabnu, gaarummaadhaan deebisuuf qabna. Maaliif Waaqarraa arganna waan ta'eef. Kanaaf wanti naan isiniin jedhu yeroo baay'ee jireenya isa kaleessa dabarsine seenaa isa kalee qabnu sana osoo sammuu keessa keenya jiru akkamitti har'a namaa walitti dhufnee jiraanna. Sa'aatiin itti dhoskineellee namaan tarkaanfachuu barbaannu hin jira, nama waliin tarkaanfachuu barbaannu. Dhoskuun nurraan eegamu. Waan badaallee dalagi, waan gaarii tokkollee taasisi, waan kamiyyuu waan goote jireenya kee keessatti wanta kam amma har'a geessu kanatti waan qabdu sana nama sanatti baasii dubbadhu. Nama si waliin tarkaanfachuu, nama gaarummaa kee yookaan immoo jireenya kee barbaadu sanatti baasii dubbadhu. Kanaaf isa kaleessa diina ta'ee sirraa fiigee sana immoo har'a gaafa inni fira ta'ee gara keetti dhufu atillee gargar baafadhuutii beeki. Maaliif gargar baafattee yoo beekte irraa dheeffuun illee salphaadha waan ta'eef. Kanaafuu yeroo baay'ee fi keenya yoo namaaf gaarummaa yaadne namni illee darbee gaarummaa nuuf yaaduu danda'a. Garuu namni gonkumaa ati gaarummaa yaaddeef namni hundi gaarummaa si yaadaf miti. Injira namni gaarummaa si yaadullee, namni hammeenya sitti yaadullee injira waan ta'eef. Kanaaf jireenya keenya keessatti bu'aa bayiiwwan hedduu dabarsine sanatti yeroo baay'ee sammuu keenya deddeebisnee cinquun nu barbaachisu. Guyyaan nuti qabnu guyyaa haaraa, sa'aatiin nuti of harkaa qabnu sa'aatii haaraa waan ta'eef. Kanaaf yeroo kamiyyuu sammuu keenya firii goonee guyyaa haaraa of harkaa qabnu kanatti haala gaarii ta'een jireenya gaarii jiraannee dabarsuu qabna. Sammuu keenya cinquun nurraan eegamu. Isiniin jedhaa yaadni nan irra qabadhee dhufe kana fakkaataa laayik, sheer, koomentii gochuudhaan walaa jajjabeessuun isiniin jedhaa. Koottaa namni akka koo kanatti mudannoo yookaas immoo wanti baay'ee sammuu keessan keessa deddeebi'ee jiru yoo jiraate baasaa dubbadhaa, waliin dubbannaa. Yaada waliif qoonnaa wal jajjabeessuun isiniin jedhaa. Yaadni koo har'aa asumarratti xumura. Nagaan naaf tura.